Baganuga madam bisilin kakatale walid doftani gaila din Islam bareda sharia da gaddabatani wajwara warada gaga ijan arga ilmani Baganuga madam bisilin kakatale walid doftani gaila din Islam bareda sharia da gaddabatani wajwara warada gaga ijan arga ilmani Bismillahi jedene gala jalqabuma dubbe kiyate maka rabbi kiyya durfachun waan indemu buratati rahman kiyya gargaarsi badda amri kiyya mara keessate awniin isa jabduu tahurra quraanarra durarra jirti waggayyuu dubbatamaa oola salaatuma shanan keessatti wa iyyaaka nasta'iin jechuun faatihatul kitaab keessatti jabduu tahuu siinuuf hubadha deddeebiinsi waa bilaash mite rahmaan kiyyaa hirkoonaaf tahi gargaarsa kee narraan kutini wajjin waaraa waraada gaaga ijaan argaa ilmaani baganuuf gammaddan bisileen kakkaatalee walin dhuftani gaa'ila diin islaam bareeda shariyaadhaan gaddaabbattani wajjin waaraa waraada gaaga ijaan argaa ilmaani alhamdulillahi yaa rabbi nurraan numuu galanni keete halkan guyyaa yoo deddeebisnes hongan qabu shukriin isaati ni'ima baay'ee nurratti oole himam salaa qobsaa yoon numte diin islaam badhaasa nuuf laate faaya bareedaa gararreeti isa keessatti kan kuufame akkaataan deemsa jireenyaate addaan bayaan seeti nuuf ibse heera diiniitiif addunyaatti waa'ee fuudhaatii fi heerumaas utubduu jireenya namaate deddeebisee sirrii dubbate quraana bareedaa keessatti nabiyyiin alamaas dubbatan hadiisuma baay'ee keessatti nagaaf rahman irratti taabu kaddantinnee zalaalamette ahli isaatii fi ashaabota muumintoota hunduma isaanii wajjin waaraa waraada gaaga ijaan argaa ilmaani baganuuf gammaddan bisileen kakkaatalee walit dhuftanii gaa'ila diin islaam bareeda shariyaadhaan gaddaabbattanii wajjin waaraa waraada gaaga ijaan argaa ilmaani kullukum assalaamu alaykum obboleeyyan marti keessani salaamtaan koo isin haa gahu qaxxaamurtee qilleensarraanii gammachuu dabbala diin dhumne gajjaaramuu jaallan lamaani girduu haraamiif irraa saaquun halaaluma walit dhufanii daangaa kaaliqaa eeggachuudhaan kan nuuf seeree rabbiin guddaanii jecha saamii awaa bareeda walaa taqraabuu jechuudhaanii zinaarraa sirriitti fagaadha isin badduu dabar akkaanii halaakumaaf nama saaxilti kasaaruma biyya lamaanii qixaaxana mazinaa godhuu nabiin keenya yeroo himanii mana akka furnootiin argee kan dhiphattu jalaaf gubbaanii walakkaanis immoo balloodha dhiiraaf dhalaan keessaa iyyanii kun maal jedhee jibriil gaafannaan akkas jechuun naaf deebisanii warra addunyaarra zinaa godhe asi qixaaxamuu jiranii wajjin waaraa waraada gaaga ijaan argaa ilmaani baga gammaddan siniin jenne mushurrootiin keenya lamaanii afaata hamtu akkanarra guyyaadhaan ajaabatanii gaa'ila jechuun bar jabduudha milkeenyuma biyya lamaanii hariiroo kan keetiif kan rabbi jabeessuun cimsiti akkaanii haraamirraa si fageessiti ijaaf qaamaa kan kee tiksuuni jireenyuma kan kee utubdee miggaartee kan si dhaabdisiini caaruun jiruu gasiisa bannaan si milkaa'aa kaayyoon martini gargaarsa kaaliqaa argatta
ta'a bultii diinii gaddaabbannaanii rabbumatu baay'ila maseenee quraanumaa fi hadiisaanii yoo duraan miskiina ta'anis nan duroomsaa fadlii kiyyaanii wajjin waaraa horaa dagaagaa ijaan argaa ilmaan ilmaanii baganuuf gammaddan bisileen qaqqaxalee walit dhuftanii gaa'ila diin islaam bareeda shariyaadhaan gaddaabbattanii wajjin waaraa horaa dagaagaa ijaan argaa ilmaan ilmaanii mabruukiyaa alfa mabruuk jennee mushurrooleen guyyaa harraate dhaloota lammaffaa gahuudhaan hawwii keessan yeroo dheeraati Abdul Karim fi Rahiman asheettan ilillee birraate obsaaf kaayyoodhaan tarkaanfattan jaatanii singilummaadhaati kiyyoo abbaa murraa jirtanii hablee halaalani kaadhaatin gammachuudhaan gadi dhaabbattan dabalatiin rabbii guddaati wajjin waaraa horaa dagaagaa sin arginii ijji budaate akka Aliyyiti Faatimaa fakkeenya bultii islaamaati kan namayyuu keessatti of laalu yeroo maraa akka daawwite kan dagaagee caarootti yaasu sunnaa dhumtii nabii rabbiiti umrii dheeraadhaa ijaan argaa nuuf dhungadhaa ilmaan ilmaate riskiis bashaaqsiniifaa godhu kattiin hajjii waliin gootanii umrii dheeraadhaa ijaan argaa nuuf dhungadhaa ilmaan ilmaanii wajjin waaraatii nuuf dagaagaa Abdul Karim Ibrahimaanii dhaamta tokkoon isiniif qaba mushurrootiin keenya lamaanii gaa'ila diin islaam bareeda guyyaa hadhaa gaddaabbattanii sirriitti qabdanii kunuunsuun dirqamumaa keessan lamaanii addi Rahimaa dhaggeeffadhu waa xiqqoon sitti dhaama'anii ija gurra Abdul Karim tiksuun dirqama waa hedduu eeguuni waan inni hin feene irraa fagaatte turii wasaa ka eeggachuuni jibbaa dhabamsiiftee jaalalaan onnee isaaf hojii hachoone yeroo inni aaruutti jiru kofalchiiftee gammachiisuuni jibbaa dhabamsiiftee jaalalaan bultii kan kee utubachuuni umrii dheeraadhaa ijaan argaa nuuf dhungadhaa ilmaan ilmaanii baganuuf gammaddan bisileen qaqqaxalee walit dhuftanii gaa'ila diin islaam bareeda shariyaadhaan gaddaabbattanii wajjin waaraa horaa dagaagaa ijaan argaa ilmaan ilmaanii Abdul Karim bisnan naamaan dhagahii qaamaaf qalbeene sirratti amanaa dhabeekii jaartiin kee adde Rahimaanii firoota siif irraa lakkiftee haadhaaf abbaa obboleeyyanii kan duraan siif alagaa turte si godhattee dhiigumaaf foonii amanamaa isiidhaaf ta'ii karaa barbaachisu hundaanii nabiyyiin amanaa dhaammatan osoo sakraatatte jeeranii boruu gaafatamuu shakkinii amanaasaa sirkabbannaanii wajjin waaraa horaa dagaagaa ijaan argaa ilmaan ilmaanii baganuuf gammaddan bisileen qaqqaxalee walit dhuftanii gaa'ila diin islaam bareeda shariyaadhaan gaddaabbattanii wajjin waaraa horaa dagaagaa ijaan argaa ilmaan ilmaanii baganuuf gammaddan bisileen qaqqaxalee walit dhuftanii gaa'ila diin islaam bareeda shariyaadhaan gaddaabbattanii wajjin waaraa horaa dagaagaa ijaan argaa ilmaan ilmaanii